jecha social media kana keessa gurra nu duuchu qabsaa'ota Oromoorraa diinota Oromoorraayis bitamtootaas firarraayis iddoo hundumaadha jechi kun afaan Oromoo afaan Amaariffaatiin jecha itti gargaaramanidha jecha afaan Oromooti jechi kun garuu yeroo amma akka waan jecha maqaa diinaa fakkeeffame social media keessa gurra nu duuchaa jiru kana waliin ilaalla jechichoo maal isa kana giroo shane wajjin shane balutiin shaneen shane kana shane raaf shaneen hojii shane shane qofa yaada shane shane በመሆኑ ከኦነግ ሸኔ አባው ሸኔ ኦነግ ሸኔ ሸኔ ኦነግ ሸኔ ሸኔ ግሩፕ ሸኔን ለማጥፋት ሸኔ jecha kana baay'ee dhageenya keessumatti miidiyaa mootummaarraa wanti gurra nu duuchaa jiru maqaan dhaaba ani shane ofiin jedhee ofii moggaase hin jiru garuu waraana bilisummaa Oromoo seexana fakkeessanii Lucifer fakkeessanii waan dhiiga namaa xuuxu fakkeessanii jechoota afaan Oromoo kana maqaa seexanaa godhanii miidiyaan Itoophiyaa keessumatti miidiyaan warra biltsiginnaa halkanii guyyaa itti gurra nu duucha warri qabsoo Oromoo keessa waggaa hedduuf turan qabsoo Oromoo keessatti walitti mufatanis maqaa kana walii moggaasan maqaa shanee jedhu kana shaneen kun akkamittiin dhufe eessaa dhufe waan jedhu garuu dhaabbannee ilaaluu qabna hundi keenya adeedishi malaallo ligaya farda baadee jisaa konnargaan beeksisaa tooftaa lolu malaan